Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa. Dhugaatii alkoolii Itoophiyaa irraa Somaaliyaatti daldaluuf imala du'aan wallaansoo wal qabu taasifamuu kan jedhu irratti waan odeeffanne isinitti himnaa haga xumuraatti nu waliin tura. An Margee Tasfaati. Dura waa'ee nama isaa wajjin kontiroobaandii hojjetu namni dhugaatii alkoolii daddabarsuu Guleed Diriyee baay'ee dadhabeera. Reefuma imala isaa kan daangaa Itoophiyaa irraa kontiroobaandii fe'ee Moqaadishoo galee. Dargaggeessi ganna 29 kun magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishoo kan yeroo tokko magaalaa qarqarri galaanaa Indishee lafa bashannanaa ta'uun beekamtu keessa teessoo irratti taa'irraa gabaasaan BBC dubbiseeti. Moqaadishoon lola waggootaaf geggeeffameen kan miidhamteedha. Kopheensaas dhukkee imalaatiin bifa jijjiirrateera. Haftee gammoojjituu bifa kopheesaa jijjiire. Gabaasaan BBC Afaan Oromoo wayita dubbisettis Guleed dadhabuu fi halkan hirriba malee dabarsuusaa ija isaarraa ni beekama. Daandii balaafamaa halkanii imaluudhaan akkasumas buufataalee sakatta'iinsa hidhattootaa qabu keessa darbuun mi'icha akka Moqaadishoo galchuu dubbata. Garuu kan itti dhukaafamee rasaasaan ajjeefame tokko yaadannoo hamaa qaba. Somaaliyaatti dhugaatiin alkoolii dhuguunis ta'ee gurguruun dhorkaadha. Haa ta'u malee dargaggoon kun jireenya isaa injifachuuf jecha dhugaatii alkoolii Itoophiyaa irraa feesisee dhoksaadhaan Moqaadishoo galcha. Dhugaatiiwwan akka biroo voodkaa, araqee kan fakkaatan namoota akka Guleed kanneen karaa seeraan alaatiin dhugaatii galchaniin biyyattii seena. Dargaggeessi kunis daldala kana yoo raawwatu lubbuu isaa balaaf saaxiluudhaanidha. Gabaasaan BBC Moqaadishootti wayita Guleed dubbisetti guyyaadhuma inni daangaa Itoophiyaatii meeshaa kontiroobaandii fe'ee Moqaadishootti deebi'ee ture. Biyya kanatti hunduu ni carraaqa. Karaa ittiin bahus ni barbaada. Anis imalan irra deddeebiin daangaa Itoophiyaatii Moqaadishootti taasisuun galiin argadha jechuun galii daldala kanarraa argatuun maatii isaa akka bulchu dubbata Guleed. Soomaaliyaan seera shariyaa bu'uureffachuun labsii baafteen dhugaatii alkoolii dhorkitullee fedhii namoota hedduu keessattuu kan dargaggootaa daangessuu hin dandeenye. Guleed hojii dhugaatii alkoolii daddabarsuu kana dura konkolaachisaa taaksii ture. Moqaadishootti baajaajiin caalaa filatamanii taaksii hojiin ala taasifnaan Guleediin rakkoon guddaan mudate. Yeroo sana ture ollaansaa Abshir daldala kontiroobaandii dhugaatii alkoolii kan barsiise. Jarri lamaan kunneenis ollummaa bira darbuun waa hillan ijoollummaa kaasee rakkoolee jireenyaa waliin dabarsanidha. Lamaanuu hiriyoota ijoollummaa kan bara 2019 yeroo okkorri Moqaadishoo keessatti cimee ture kaampii tokko keessatti waliin dahatanii turan. Innis nama baay'ee amanudha. Iddoowwan inni na erge hundaatti geessee buusaaf yeroo sanadha kan kontiroobaandii dhugaatii alkoolii deddeebisuu ta'us kanan bare. Guleed kana booda daldala kontiroobaandii seeraan alaa kana keessa seene. Baadiyyaa Soomaaliyaa qaxxaamuruun daangaa Itoophiyaa dhaquudhaan dhugaatii kanneen fiduu eegale. Seera cabsaa jiraachuusaa hubatullee garuu hiyyummaa keessa jiraachuu injifachuu filmaata biraan qabu jedha. Imalli kontiroobaandii kan eegalu Soomaaliyaatii magaalota daangaa akka Adiwaak, Balaambaallee, Ferferii fi Galdoob fa'irratti. Naannoon Soomaalee Itoophiyaa Soomaaliyaa waliin gara dheerina kiiloomeetira 1600 ta'uun daangaa waliin qooddatu. Ka'umsi dhugaatii alkoolii Finfinnee yoo ta'u gara Jijjigaatti ergama jedha. Erga fe'amee gara naannoo Soomaalee seeneen booda achiin dhoksaadhaan gara daangaa Soomaaliyaatti ceesifama. Uummanni gamalachuu walitti dhufeenya sanyii, aadaa, afaanii fi amantii qabu. Magaalaan daangaa Galgaaldoo dhugaatii alkoolii Itoophiyaa irraa karaa seeraan alaatiin dhufuuf giddugala ta'uu isheetiin baay'ee miidhamteetti. Jaarsoliin gosa naannichaa sababii dhugaatii alkooliitiin walitti bu'iinsaawwan magaalattii keessatti irra deddeebiin mudataniif yaaddoo qaban kaasu. Alkooliin wantoota badaa kan akka walitti dhukaasuufaa hordofsiisaa jira jedhu walitti qabaan mana marii gosaa Sheek Abdallaa Mahammad Ali. Sababii kanaatiin yeroo hundaa magaalattii balaan mudachaa jira jedhu Sheek Abdallaan. Haa ta'u malee daldaltoota kontiroobaandii kan akka Guleed fa'iif ammoo kaayyoon isaanii dhugaaticha karaa magaalaa kanaatiin galchuudhaan Moqaadishootti dabarsuudha. Konkolaataa atakiltii, dinnichaa fi galteewwan nyaataa fe'an kana nuufa. Haa ta'u malee maallaqa olaanaa kanan argadhu dhugaatii alkooliin geejjiburraatii jedha Guleed. Yeroo tokkos daddabarsitootni seeraan alaa kunneen dhugaatii alkoolii sana fudhachuuf gara daangaa Itoophiyaa ni seenu. Yeroo kana immoo daangaa irratti eeganii fudhatu. Sababiinsaa osoo qabamanii balaansaa baay'ee badiidha. Hojii cimaanis kan nama fe'uuti. Konkolaachisaa itti gaafatamaan isaa olaanaan konkolaachisuun alatti alkoolii konkolaataa sana keessatti fe'ee sirriitti dhoksuudha. Yoo inni sirriitti dhokse malee akkasumas haala salphaatti socho'uu hin dandeenyu jedha. Saanduqi tokko giddugalaan qaruuraa 12 qabata. Imala tokkoon saanduqa 50 hanga 70 geejjiba. Yeroo baay'ee walakkaan konkolaataa koo dhugaatii alkooliitiin guutama jedha Guleed. Bulchiinsotni gurguddoon kibbaa fi jiddugala Soomaaliyaa irratti to'annoon mootummaa federaalaa qabu cimaa miti yookaan
to'annoon ala jiru. Iddoowwan kunneen kan shiftoonni milishoonni akkasumas Al-Shabaab irra jireessaan to'atudha. Gonkumaa qofaa kee imaluu dandeessu. Baay'ee balaafamaadha. Karaa kanaan yoo imallu yeroo hundumaa duuti yaada keenya keessa naanna'aa kan jedhu Guleed duuti dhiyoo ta'uunsaas imala isaarraa san dhaabne. Daandii irratti haleellaan sirratti banamee yoo miidhamte nama imalichatti fufuu qabaachuu qabda. Kanneen nu waliin ta'an akkamiin oofuu akka qaban akkasumas daandiiwwan kana kan sirriitti beekanidha jedha. Daddabarstootni seeraan alaa daandiiwwan dhoqqee cirracha yookaan kan waggoota 10f suphaan taasifameef hin beeknerra konkolaachisu. Fanjiiwwan walitti bu'iinsaawwan irra deddeebiin kanaan dura turan irraa kan hafanii fi awwaalaman immoo yaaddoo gara biraati. Moqaadishoo qaqqabuudhaaf yoo xinnaatee magaalota gara 10 qaxxaamura. Xiyyeeffannaan keenyas magaalota osoo hin taane kellaawwan sakatta'insaa eenyu akka to'atudha jedha Guleed. Akkasumas milishoonni gosaa daandii irratti isa mudatanis jiru. Milishoonni gosaa daandii keenya yoo cufan nu keessaa namni tokko miseensa gosa milishootaa sanaa yookaan damee gosa sanaa yoo ta'e lubbuun hafuudhaaf carraa olaanaa qabna. Sababii kanaatiif gosa sadiirraa taanee waliin imalla jedha. Daandii irratti haleellaawwan hedduun isa mudataniiru. Isaan keessaa garuu taatee tokko gonkumaa hin dagadhu jedha. Isaan waliin hojjetan keessaa inni tokko baay'ee hin turre. Gargaaraasaa waggaa 2 dura ajjeefame bakka bu'uun seene. Boqonnaa argachuuf gargaaraansaa akka konkolaachisu gaafate. Osoo tasuma duubarraa rafee jiru dhukaasa guddaa dhagee irribaa ka'e. Milishootaan marfameera. Kan fe'es konkolaachisaa cinaadhaa gadi jedhee bohaa ture jedha. Haleellaa kanaanis konkolaachisaa gargaaraan ajjeefame. Dubbiin yoo tasgabbaa'uttis waa'illan isaanii ajjeefame teessoo duubarratti fe'uun imalatti fufan. Konkolaatichis dhiigaan dhiqame. Hanga har'aattis taateen sun sammuu kootii hin baane. Hidhattootarraa erga fagaataniin booda reeffa daandii qarqara godhan. Waan itti uwwisanis waan hin qabneef Guleed shamizii isaa baasee itti uwwise. Murtee baay'ee cimaa ture. Garuu konkolaataa kootti dhugaatii alkoolii fe'ee reeffa baachaa konkolaachisuu akkan hin dandeenye beeka. Fuuldura keenyas kellaawwan sakatta'insaa muraasni turan. Kanaafuu lubbuu koo balaarra buusuu natti ta'e jechuudhaan hanga har'aattillee reeffa daandii irratti gateef waggaa 2f gaabbiin akkatti dhaga'amu dubbata. Maatiin nama ajjeefame kanaa maal jedhu laata jechuun yeroo hundaa of gaafata. Daddabarsaa dhugaatii alkoolii seeraan alaa kan ta'e gaheessi waggaa 41 Daahir Baaree waggoota darban 9f Itoophiyaarraa dhugaatii alkoolii daddabarsuun jireenya isaa geggeessa. Daahir amma konkolaachisummaadhaan dhugaatii fiduuratti osoo hin bobba'in dura hoteela Moqaadishootti argamutti waardiyaa ta'uun hojjetaa ture. Haa ta'u malee boombiiwwan konkolaataa kiyyeeffaman akkasumas bakka jirutti miindaa ji'aa $100 kaffalamuun hojjechuun itti cime. Waardiyaan tokkos namoota daangaarraa hojjetan waliin walitti isa fide. Bara 2015tti imala tokkichaan $150 argadheen ture. Yeroo sanatti Al-Shabaab bulchiinsota adda addaa to'achaa waan tureef caalaa balaafamaa ture kan jedhu Daahir amma imala tokkotti $350 argata. Yeroo sanatti Al-Shabaab qofa osoo hin taane shiftoonni fi milishoonni caalaa balaafamoo turan jedha. Yeroo sanatti milishoonni daandii cufuudhaan maallaqa gaafachuun kan baramedha jedha. Hidhattoonni Al-Shabaab ammoo yeroo isaan to'atan haalli caalaatti hammaataadha. Dhugaatii alkooliis ta'e kontirobaandii kamuu kan bira hin dabarre hidhattootni Al-Shabaab osoo argatanii konkolaataa isaanii erga ibiddaan gubanii booda namoota to'annoo jala oolchuun adabu. Hidhattootni kaan garuu maallaqa yookaan dhugaatii alkooliitiin salphaatti bira darbuu danda'u. Daangaa Itoophiyaatti Moqaadishoo qaqqabuudhaaf giddugalaan guyyaa 7 hanga guyyaa 9 itti fudhata. Erga Moqaadishoo qaqqabaniin booda fe'umsicha bakka qophaa'etti buusuuf geessu. Erga achi ga'aniin booda namoonni muraasni dhaquudhaan fe'umsa nyaataa buusuudhaan konkolaataa kan biraadhaan akka fudhatan dubbata Guleed. Isaan booda immoo namoonni biraa dhufanii yeroo tokko tokko konkolaataa biraatiin dabalamuun saanduqoota dhugaatii alkoolii sana akka fudhatan ibsa Guleed. Kana booda dhugaatiin alkoolii karaa harka namoota garaagaraatiin darbuun dhumarratti daldaltoota magaalattii keessa jiran bira gaha. Daldaltoota kanneen salphaan bilbilaan argachuun akka danda'amu dubbata. Hiriyaan Guleed Abshir daddabarsaa dhugaatii alkoolii kanaa erga dhaabee waggaa 3 guuteera. Abshir imala obboleessa isaa hojii dhabeessa ture gara hojii seeraan alaatti galche. Mucaan sunis imala isaa 3ffaa irratti shiftootaan ajjeefame. Abshiris isaan booda hojicha dhaabe. Baay'ees isan argu jedha Guleed. Ta'us duuti carraa keenyadha. Sodaan akka naalan ittiin galii argadhu irratti natti dhufu hin godhu. Eeyyeen yeroo tokko tokko waan hundumaa dhiisee jireenya akka haaraatti eegaluu barbaada. Garuu salphaa miti. Hiyyummaan baay'ee cimaadha jedha Guleed. Namoonni barreeffama kana keessatti hammataman nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii jijjiirameera. kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa nagaan nuuf tura.